Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. 8 kaaniitii mallattoo bara dhumaa sanatti raajiiwwan ta'an, dinqiiwwan ta'an tokko tokko jennee ilaalla. Gurra kan qabu haa dhaga'u, ija kan qabu argee haa amanuu, dubbisee haa amanuu, laphee kan qabu laphee isaatiin qulqullaa'ee guyyichaaf qophaa'ee haa ta'u. Yeroo hoolichi mallattoo isa torbaffaa banetti immoo bantii Waaqa keessatti akka walakkaa sa'atiif gaabbiitu ture. Kana booddee ergamaan dura dhaabbatan nan arge. Kana booddee ergamoota 7 fuula dura Waaqayyoo dhaabbatan nan arge. Isaaniifis malaakanni 7 ni kennamaniif. Ergamaan Waaqayyoo kan biraa tokkos qodaa ixaanaa itti aarsan isa warqee irraa hojjetame baatee dhufe. Iddoo aarsaa dhaabbatee, iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame isa teessicha fuula duraa sana irrattis kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hundumaa wajjin akka inni dhiyeessuuf ixaanni baay'een ergamichatti ni kenname. Aarri ixaanichaas kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin harka ergamaa sana keessa gara fuula Waaqayyootti ol ka'e. Yommus ergamichis qodaa ixaanaa itti aarsan sana fuudhee iddoo aarsaa sanaas ibidda itti buutee lafatti gadi darbate. Achumaanis sagaleen qaqawwee, sagaleen biraas wal jalaa ni qabu. Bakakkaan ni balaqqeessa, laftis ni socho'a ture. Sagaleen malaakataa arfan sun walitti fuudhaan ergamoonni 7 malaakanni 7 kennamanii fi malaakata isaanii afuufuudhaaf ni qophaa'ani. Ergamaan inni duraa malaakata isaa afuufee cabbiin ibiddi dhiigaan makamees argame. Lafa irratti gadi darbatame. Laftis harka 3 keessaa harki tokko ni gubate. Mukeetiin harka 3 keessaa harki tokko ni gubatan. Margi lalisaan hundinuus ni gubate. Kana booddee ergamaan inni lammaffaan malaakata isaa afuufee wanti akka tulluu guddaa ibiddaan gubatu tokkos galaana keessatti ni darbatame. Galaanichas harka 3 keessaa harki tokko dhiiga ta'e. Uumamni lubbuu qaban galaanicha keessa jiraanis harka 3 keessaa harki tokko du'an. Markaboonnis harka 3 keessaa harki tokko ni balleeffaman. Ergamaan inni sadaffaan immoo malaakata isaa afuufee urjiin guddaa akka gucaa boba'u tokkos Waaqa keessaa lafa dha'e. Inni immoo lagoota burqituuwwanii bishaan harka 3 keessaa harka tokko irratti kufe. Maqaan urjii sanaas Hadheessoo jedhama. Bishaanonnis harka 3 keessaa harki tokko hadhaa'ootti ni geddaraman. Sababii bishaan hadhaa'aa ta'eefis namoonni baay'een bishaanichaan ni du'ani. Ergamaan inni arfaffaan malaakata isaa afuufe. Biiftuunis harka 3 keessaa harka tokko, ji'is harka 3 keessaa harki tokko, urjoonnis harka 3 keessaa harki tokko, ifni isaanii harka 3 keessaa harki tokko akka dukkaneeffamutti ni dha'aman. Akkasitti ifni guyyaa harka 3 keessaa harka tokko, ifni halkaniis harka 3 keessaa harka tokko in ibsine. Kana booddees joobira bantii Waaqaa walakkaa balali'utu tokkon arge.
innis sagalee guddaa isaatiin iyyee sagalee malaakataa warra kaanii inni ergamoonni sadan dhageessisuufi jedhan dhaga'amuuf waan jiruufi warra lafa irra jiraniif wayyoo 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 jechuudhaan nan dhaga'e. Sagaleen malaakataa inni shanaffaan immoo ergamaan inni shanaffaa malaakata isaanii afuufe. Yommus ani urjii isa waaqa keessaa lafa dha'ee tokko nan arge. Urjiin hojjechisi banaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo in kennameefi. Urjichi afaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo sana banee aarri akka aaraa iddoo ibiddaa guddaatti ka'usi boollicha keessaa ni ba'e. Ijji biiftuusi laftisi aara boollichaa irraa kan ka'e ni dukkanaa'ani. Aaricha keessaa immoo awwaannisatu lafatti ba'e. Awwaannisa kanaafisi aboonni kennameefi. Aboon isaaniif kennameefi humni torbaan qabaani lafa irraa qabu waliin fakkaata. Isaan marga lafaa biqiltuu mukaas otoo hin ta'in namoota warra mallattoo waaqayyoo addaatti hin qabne duwwaaf akka miidhaniif abboomamani. Garuu namoota ajjeesuu utuu hin ta'in ji'a 5 fi dhiphisuutu isaaniif kenname. Dhiphinni isaanii nama irraa ga'aanisi akka isa torbaan qabaan hiddee nama dhiphisuuti. Bara sanatti namoonni du'anii barbaadu garuu hin argatani. Du'uus hin hawwu, du'i immoo isaan hin argatu, isaan hin baqata. Bifni awwaannisootaa sana fardeen duulaa fi qopheeffamanii ni fakkaata. Wanta akka gonfoo warqee mataa irraa qabu turani. Fuulli isaanii fuula namaa ni fakkaata. Rifeensi isaanii akka rifeensa mataa dubartiiti. Ilkaan isaaniis akka ilkaan leencaati. Waan akka madda sibiilaa diratanii turan. Ursaan baallee isaaniis akka ursaa konkolaattotaa fardeenii fi harkifamanii duulatti ichitaniiti. Eegee fi ilkee warra kan torbaan qabaa fakkaatan qabu turani. Aboon isaaniis ittiin ji'a 5 fi nama miidhan immoo eegee isaanii keessa ni jira. Isaan mootii of irraa qabu turani. Inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati. Maqaan ergamichaa afaan Yihuudootaatti Abaadoon, afaan Giriikiitiin immoo Aphooliyoon jedhama. Innis balleessoo jechuudha. Wayyoon inni duraa darbeera. Kunoo kan booda wayyoon lammaffaa iyyuu jira.
sagaleen malaakataa isa ja'affaan ergamaan inni ja'affaan malaakata isaa afuufee yemmus ani sagalee gaanfaa arfan biraa ba'uuf nan dhaga'e. Gaanfonni sunii fi iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame fuula Waaqayyoo dura jiru irraa turan. Sagalichi ergamaa isaa ja'affaa malaakata baatu sanaan ergamoota arfan laga Efraaxiis isa guddichaatti hidhaman hiikii jedhe. Ergamoonni arfan sun hiikaman. Isaan warra namoota harka sadii keessaa harka tokko ajjeesuudhaaf sa'atii kanaaf, guyyaa kanaaf, ji'a kanaaf, waggaa kanaaf qopheeffamanii turanidha. Lakkoofsa loltoota abboota fardeenii nan dhaga'e. Lakkoofsi isaanii 1,200,000 ture. Yemmus ani fardeen sana fi warra fardeen sana irra taa'an mul'atatti nan arge. Isaan madda sibiilaa isa diimaa bifa bantii waaqaa bifa dhangaggoosii qabu turani. Mataan fardeen sanaas mataa leencaa fakkaata ture. Afaan isaanii keessaa immoo ibiddi aarri dhagaan boba'us ni ba'u turani. Ibidda aara dhagaa boba'uu dha'ichaa sadan afaan fardeenii keessaa ba'an sanaanii namoota harka sadii keessaa harka tokkotu ajjeefame. Aboon fardeen sanaas afaan isaanii keessaa eegee isaanii keessas jira. Eegee isaanii inni bofa fakkaatu mataa qaba. Isaanis namoota ni miidhu. Namoonni dha'ichaa sanaan utuu hin ajjeefamin hafan immoo yaada garaa isaanii geddiratanii waaqayyolii harka isaaniitiin tolfatan irraa hin deebine. Hafuura hamaadhaan fi waaqayyolii warqee irraa fi meetii irraa, sibiila diimaa irraa, dhagaa irraa, muka irraa tolfamanii arguu dhaga'uun asii fi achi deddeebi'uus hin dandeenye. Gombifamanii sagaduu hin dhiifne. Isaan yaada garaa isaanii geddiratanii lubbuu ajjeesuu irraa, qoricha namatti gochuu irraa, halaalummaa isaanii irraa, hanna isaanii irraas hin deebine. Kanatti fufuudhaan kan hafe kutaa isa itti aanu irratti waliin ilaallaa. Waaqni abbaan keenya nama dhaga'ee yaadaaf qalbii isaa jijjiirratee dhaaltu mootummaa isaatiif hirmaattuu maaddii isaatiif qophaa'u hunduma keenya nu haa taasifatu. Kadhannaan tolootaa, kadhannaan qulqullootaa, kadhannaan wareegamtootaa nurraa adda hin bayne. Ameen, ameen, ameen. Sheerii walii gochuudhaan wal biraan akka geessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafannaa. Yoo xiqqaate nama 10 nama 20 sheerii godhaa.